Iraanii fi Israa'el lola isaanii walirratti deebisanii banuun isaaniitti dhagahameeti jira. Iraan immoo lola kana erga banameen booda Iraan lola dhaabuu isii dhaabsisteeti jirti. Kanaafis sababiin isaan itti lola dhaabanis maali kan jedhuuf hanga xumurichaatti na faana turtii taasisuun qophii kiyya akka dhaggeeffattan isiniin jechuu barbaada. Oduu keenya isa lammaffaa irratti aanuun mootummaan Eertiraa kan yeroo hedduudhaaf gadi taa'ee hin beekin guyyaa kaleessaatiifis Eertiraa Asmaraa irraa balaluun Kaayiroo seeneeti jira. Keenya isa sadaffaatti wayitaaniif dabarrutti hidhattoonni Huutii Yaman guyyaa kaleessaa erganiif lolli Iraanii fi Israa'el eegaleen booda markabni tokko galaana Diimaa irraan darbee akkaaniif hin dabarre markaba Israa'el hunda akeekkachiisaniiti jiran. Gara oduu keenya bal'inaatti wayitaaniif dabarrutti lolli Israa'elii fi Iraan ergaanii fi eegaleefis itti fufeeti jira. Halkan ilaallatirraa eegalee kintaala pilaastikiin gara Iraan irraa gara Israa'elitti kan deemu ta'us Iraan irraas immoo gara Teheraan kan imalaa jirutu mul'ata. Kintaalli immoo Iraan irraa gara Tel Aviivii fi gara Teheraan jidduutti imalaa jiru kun hawaasa hedduu mudannoo guddaa keessa galchee jira. Kintaalli Iraan irraa gara Israa'elitti darbame kan lafatti bu'ee wayitaaniif ilaalamutti hawaasni hedduu gadduun gadda hamaa keessa seenaniiti jiran. Kanaanis immoo Israa'elis akka gama Israa'eliin ibsitee jirtutti uffata nukileeraa oomishaa kan Iraan kan ta'e haleeleetiin jira jechuu beeksisteeti jirti. Haleellaa isiin jettu kanaanis immoo Iraanis gara isiitiin tarkaanfii hamaa akkaaniif gara kaaba Iraan Israa'el irratti fudhattees beeksisteeti jirti. Garuutuu immoo ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachiin gara isaatiin ibsa kenneen nutis waraana keenya ammaafis dhaabneeti jirra jechuun ibseeti jiran. Lola kanaafis immoo hangaanii fi isaan lubnaan irraa lola dhaabanitti jechuudhaan ibseen. Lolli kun immoo yooniif kan lubnaan irraa hin dhaabbanne ta'e gara keenyaanis kan itti fufu ta'uu isaatis ni beeksisna jechuun ibseeti jiran. Iraan ammaaf wayitaaniif waraana kana dhaabdee jirtutti mootummaan biyyattiidhaa immoo tarkaanfiin kun akka waan duuba deebi'anii kan fakkaatan taa'amee kan eegamu ta'us garuu immoo deebii qubsaa ta'e kana jechuun mootummaan Iraan dhaadateeti jira. Dhaadannoo inni haala kanaan dhaadateefis ilaalchisee mootummaan Israa'el hanga ammaan tanaatti kan waan tokko hin dubbatin garuu immoo guyyaa irraan tanaa ibsa kanneen nutis qophiirra jirra jechuun ibse. Garuu immoo lubnaan keessatti tarkaanfii hamaa fudhateen daa'immanii fi manguddoo akkasumas namoonni hedduunii fi qabeenyi barbadaa'uu mootummaan lubnaan beeksiseeti jira. Mootummaan Eertiraadhaa kan yeroo hedduudhaaf erga Itoophiyaadhaan wal dhabdeen isaan jidduutti uumamee ture guyyaa tokkoof illee gadi taa'ee hin beekin Asmaraa irraa gara Kaayirootti balali'uun isaa dhagahameeti jira. Kunis immoo wayita Itoophiyaadhaa fi Eertiraa jidduutti waldhabbiin gaafa Afrikaadhaa kan hammaachaa jiru kanatti mootummaan Eertiraa Isaayyaas Afwerqiin saahiba isaa Abdul Fattah al-Siisii biratti imaluun isaatis dhagahame. Kanaanis immoo wal marii galoo galaana Diimaatii fi akkasumas haala baha Afrikaa irra deemaa jiru mara jechuun marii gaggeesse. Wayita kanatti immoo wayita waraanni isaanii gara Itoophiyaa seenanii Itoophiyaa keessatti tarkaanfii garaagaraa fudhachaa jiran kanatti mootummaan biyyattiidhaa kun immoo imala isaa gara sanattis taasiseeti jira. Imala inni achirratti taasise kanaanis ilaalchisee mootummoonni biyyoota garaagaraa fudhachiis kan Eertiraan biyya isheedhaa birmadummaa ishee eeggachaa jirti jechaa turan. Amma immoo biyyattii kana keessatti haala galoo galaana Diimaatiif marii jabaa Masiriidhaatti magaalaa guddoo Masirii Kaayirootti gaggeessaatii jiran. Garuutuu immoo Eertiraan yeroo hedduu diina Itoophiyaadhaa kan lammaffaa taate kan argamtu ta'uu isiiti. Garuutuu immoo Itoophiyaanota walitti geessuun warroota Itoophiyaa keessaa lolaa jiran gargaaraa jirti jechuun
mootummaan Itoophiyaa wayita himatutti isaanis immoo biyya kiyya eeggachaatiin jira jechuun Isaayyaas Afwerqiin gara isaatiinis mootummoota Afrikaa mara waliin walgahii adda addaa gaggeessaatii jira. Mootummoonni hedduun immoo biyyoota garaagaraatirraa gara Afrikaa mararraa gara Itoophiyaatti imalan mootummaan kun bara 2018 booda kan imalee hin beekne. Keenyammaa isa itti aanu irratti wayita dabarrutti hidhattoonni Huutii Yaman guyyaa har'aa ibsa kennaniin Israa'el akka malee akeekkachiisanii jiran. Israa'el yeroo hedduudhaafis kan Huutiin yeroo hedduuf kintaala pilaastikiidhaan lukaa irraa kaasaa turte ammaafis immoo itti dhaadattee jirti. Tonneen takkittiin isiidhaattis nu keessa dabalattee akkaaniif gara Israa'elii fi kana hunda hin deemne jechuun markaboota Israa'el irraa deeman maraa'uu akeekkachiisanii jiran. Israa'el diina biyyoota hedduu waan taateef yeroo hedduuf dhaadannoon isaan lamaan jidduutti deemaa jiru duraa duubaan itti fufeetii jira. Hidhattoonni Huutii Yaman yeroo hedduu kintaala pilaastikiidhaan kan Israa'el haleelaa turan har'as immoo gadi ba'anii ibsa guddaa kennanii jiran. Galaana Diimaadhaatti irratti jiddu galeessaa waan hammaatee jiruuf tokkichi isaatu akkaaniif deemee hin darbine nutis karaa keenyaas cufnee ta'ine jechuun ibsan. Iraanii fi Israa'el jidduutti lolli ergaaniif qal'een gadi eegales isaanis gadi ba'uun guyyaa har'aan tanaa Huutii Yaman ibsa dheeraa kennitee jirti. Tarkaanfiiwwan haala kanaatiin kan nama irratti ilaalchisee gammaan tanaatitti Israa'el irraa wanti takka kan yaade hin kennamin ta'us Israa'el immoo gara lubnaanitti yeroo hedduuf lola wal duraa duubaan gaggeessaadhaa jirtu dhaabuudhaaf taanaan tarkaanfiin cimaan irratti ni fudhatama jechuun erga Iraan beeksistes Huutii Yamanis irra deebi'uudhaan galaana Diimaadhaatti irratti loltoonnii fi akkasumas meeshaa waraanaa Huutiidhaan tarkaanfii cimaa akkaanii fi fudhatus beeksisaniiti jiran. Lolli gara saniitti qophii ta'uu isaanii ergaa Huutiin beeksisteef Israa'eliif sodaa guddaa ta'ameeti jira.